Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ashamaa akkam jirtu odeeffannoo keenya har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa birgeedii Niikulaaraa Cibiraan Balaan waraana bilchiginnaa irratti geggeessuun injifannoo galmeessuu beeksise. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa miliqanii badaa akka jiran himame. Waraanni bilisummaa Oromoo harka tokkoon lola gama tokkoon ammoo makara sassaabbii hawaasa isaanii tumsaa jiru jedhame. Tuunni aangawoota imaammata bulchiinsa Itoophiyaa Hindiitti daawwannaa qorannoo taasisaniiru jedhan. Boombiin magaalaa Maqaleetti dho'uun aangawoonni bilchiginnaa miidhaan qaqqabe hin jiru jedhan. Dhibee Maarbarg to'achuuf sadaasa 29/2025 irraa eegalee torban tokkoof geejjibni naannoo kibba Itoophiyaa godina Aarii keessa akka hin seennee fi hin baane dhorkame kanneen jedhuu fi odeeffannoo keenya biyya alaatiin ammoo Iraan qormaata qoqqobbii idil-addunyaa injifattee xiyyaara waraana ammayyaa Heesaak jedhamu oomishuu beeksifte kanneen jedhaman yoo ta'u, kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qabu jechaa kanneen hundee miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa odeeffannoon keenya kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa birgeedii Niikulaaraa lola Cibiraan Balaa waraana bilchiginnaa irratti geggeesseen injifannoo galmeessuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti lola impaayera afaan qawween ijaaramte irratti yeroo gara yerootti Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti duula maqaa sakkatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti taasisan waliin taasisaniin godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Mattuu ganda Boorraay jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen qawwee akaamaajjaa Jorooroo yookaan sansalata bireenii 3 saaxina rasaasaa akaamaa guutuu tokkoo fi hidhannoowwan garaa garaa irraa hiikuun injifannoo addaa galmeessuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan WBO'n miseensota haaraa leenjii irra ture eebbisiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa miseensota haaraa hawaasa isaanii keessaa fedhan gara waraana bilisummaa Oromootti dhufan walitti qabuun leenjii loltummaa kennaafii ture. Sadaasa 28/2025 leenjii siyaasaa fi hidhannoo mudhiitiin leenjisaa ture bobbaasuu qondaalli waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalwaamii Dhugaa hundee miidiyaatti himan. Miseensonnii fi kaadhimamtoonni waraana bilisummaa Oromoo kunis leenjii ga'umsa qabu argachuun gara dirqama itti aanutti bobbaafamaniiru jedhan. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa miliqanii badaa akka jiran himame. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa keessaa miliqanii badan kun gocha hawaasa isaanii irratti ta'aa jiru keessaa juublaan waraanni raayyaa ittisa biyyaa bakka tokkotti hawaasa hidhannoo hin qabne yeroo isaan ajjeesan kan nu nuffisiisee fi aantummaa hawaasa isaanii kan hin qabne ta'uu baranii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa miliqanii gara waraana saba isaaniitti makaman haasaa isaan taasisaniin keessaa waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhee waamutti harka hin kennatinaa isin ajjeesuu nuun jedhanii nu gorsuu garuu utuma waraanni mootummaatti hin makamin illee gorsa kana yeroo baay'ee ittiin hawaasa barsiisu odeeffannoo sobaa akka ta'e durumaa irraa kaaseen beeka jedhe miseensii fi gameessi waraanaa raayyaa ittisa mootummaa kun. Haaluma kanaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamuun kan akka kaase dhumaatii fi doorsisa miseensonni keenya yeroo itti makamne jalqabee erga ture irraa eegalee gara waraana bilisummaa Oromootti makame jechuun waan keessa turee fi amma keessa jirutti gammachuu akka qabu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo aantummaa saba isaaniif qabu irraa ka'uun hawaasa isaanii midhaan sassaabbii irra jiran waliin ta'uun oomisha qonnaan bulaa isaanii waliin ta'uun sassaabbii oomisha qonnaan bulaa isaanii waliin ta'uun gama tokkoon lola geggeessaa gama tokkoon ammoo oomisha qonnaan bultoota irratti bobba'anii akka jiran qondaalli waraana bilisummaa Oromoo birgeedii murtii guutoo Jaal Gurraachoon hundee miidiyaatti himan. Waraanni sirna impaayera afaan qawween ijaarame diigee Oromiyaa walaba taate ijaaruuf bilchiginnaan kokkee qabee jiru kun hawaasa isaanii waliin ta'uun tola ooltummaa hawaasa isaanii bira dhaabbatanii qonnaan bulaan nageenya isaaf maqaa isaa akka hin eeramne hojii tola ooltummaa waraanni bilisummaa Oromootti guddaa akka gammadan himan. Tuunni aangawoota imaammata bulchiinsa sirna qoricha Itoophiyaa Hindiitti daawwannaa qorannoo taasisee jedhame. Imaammata qorichaa kan geggeessu tuunni aangawoota Itoophiyaa deeggarsa baankii addunyaatiin daawwannaa qorannoo Hindiitti taasise. Magaalaa Haydar Baaditti daawwannaa qorannoof ta'u kan taasisan aangawoonni kunneen
Kaayyoon isaanii hordofii bulchiinsa sirna qorichaa Itoophiyaa cimsuuf akka ta'e himameera. Gabaasi dhaabbata sochii sirna qorichaan walqabatu dhiyeessu Faarmaa Biz akka agarsiisutti daawwannaan kun Hindiitti kan argamtu kutaa bulchiinsa Teelaangaanaa kan sadarkaa addunyaatti fakkeenya to'annoo sirna qorichaa taasisan irratti kan xiyyeeffatudha jedhame. Akka gabaasi kun agarsiisutti aangawoonni imaammata qoricha Itoophiyaa kunneen daawwii kana irratti hirmaatan muuxannoo dhugaan lafarra jiru kan imaammata sirna qoricha biyyattii fooyyessuuf isaan gargaaru akka horachuuf kan gaafatan ta'uutu himame. Tuunni aangawoota imaammata sirna qoricha Itoophiyaa kunis daawwannaa kana irraa muuxannoo gaarii akka argate ibse. Tuutichi muuxannoo dhaabbilee qoricha Hindii irraa argate kanas Itoophiyaatti hojiirra oolchuuf mala akka dha'u akeekeeraa jedhame. Daawwannaa Hindii kana irratti obbo Zinaabuu Ayyalaa itti aanaan koominikeeshinii investimentii Itoophiyaa obbo Solomoon Abdallaa aangawa ministeera fayyaa fi aangawoonni dhaabbata caalbaasii qoricha Itoophiyaa irratti argamuun ibsameera. Daawwannaan kun hagam biyyattiin sirna qoricha biyyaalessaa fooyya'aa qindeessuuf fedha qabdu kan ibsu yoo jedhamu, daawwannichas gama baankii addunyaatiin ogeessi fayyaa olaanaa dhaabbatichaa obbo Tsagahanee Amsaaluu Gurraachaa irratti argamanii jiru jedhame. Maarbarg to'achuuf 29/2025 irraa eegalee torban tokkoof geejjibni naannoo kibba Itoophiyaa godina Aarii akka hin seennee fi achi akka hin baane dhorkamuun ibsame. 29/2025 vaayirasiin Maarbarg akka hin babal'anne to'achuuf har'a irraa eegalee torban tokkoof geejjibni godina Aarii naannoo kibba Itoophiyaa irraa akka hin baanee fi naannolee biroo irraa godinicha akka hin seenne dhorkamuun waajjirri koominikeeshinii godina Aarii ibse. Waajjirri ibsa baaseen weerarri vaayirasichaa hammaachaa dhufu hordofee akka hin babal'anne to'achuuf hojjetamaa jiraachuu ibse. Hojiilee kanaanis manneen barnootaa cufamaniif jiraachuu ibsuun dabalataan sosochiin geejjibaa torban tokkoof daangessuun barbaachisaa ta'uu bulchiinsaaf geejjibni misooma daandii godina Aarii obbo Gizaa'uu Hayilee ibsan jedhame. Geejjibni godinichaa akka hin seenneef achi akka hin baane gochuun cinatti sosochiin godinaa kana keessatti taasisan maal ta'uu akka qabu guyyoota muraasa keessatti murtoon akka kennamu eeran. Vaayirasiin Maarbarg kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudate haga yoonaa namoota 12 faaluun 8 galaafachuun ministeerri fayyaa beeksisee ture. Gama biraan ibsa Global Virus Network baaseen Itoophiyaan saffisa ittiin vaayirasicha qorattu hanga adda baaftutti namoota vaayirasichaa waliin tuttuqqii qabaachuu malan hordoftee fooyyessuu qabdi jedhe. Itti dabaluunis laaboraatoorii ishee guddifachuu akka qabdu jechuun akeekkachiisaniiru. Talaalliiwwan kaari'aman akka hin milkoofnee fi yaaliirra jiraachuu akeekkachiisuun qorichi yaalames bu'a qabeessummaan isaa ragaan agarsiisuu daangaa ta'uu himan. Kana malees Itoophiyaan vaayirasichi kun eessaa akka madde illee bira ga'uu akka qabdu himaniiru jedhame. Kana gochuufis simbirroota halkanii naannicha jiran qorachuun vaayirasichi yoo biyyoota ollaatti seenes adda baasuu akka qaban hubachiisan. Kompiitara fayyadamuun vaayirasicha garamitti babal'achuu carraa bal'aa akka qabu tilmaamuu akka qabanis gorsa bal'aa of keessaa qabuun dhaamaniiru. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo xiyyaanaan rukutuuf jechuun uummata baadiyyaa magaalaa akka galan taasisanii turan. Godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa ganda Odaa Nagallee jedhamutti uummata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun qaamolee mootummaa ganda kana irraa buqqaasaa jiraachuu fi kanneen didan ammoo mana hidhaatti guuraa jiraachuu isaanii jiraattonni himan. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo xiyyaaraan rukuteera waan ta'eef amma yoo waraana bilisummaa Oromoo hin deeggarre taate gara magaalaatti galuu uummanni jedhanii uummata baadiyyaa qabeenya isaaniirraa buqqaasanii gara magaalaa erga galchanii ji'a guutee jiraachuu jiraattonni naannoo kanaa irraa buqqaanii rakkoo ulfaataa keessa akka jiran hundee miidiyaatti himan. Bakka uummanni baqatee jirutti ammoo wanti nyaataa fi bishaan dhugaatii rakkoo guddaa ta'e osoo jiru amma immoo gibira dachaa sadiitti dabalanii reebichaa fi doorsisa garaagaraa irratti raawwachaa akka jiran ifoomsan. Boombiin magaalaa Maqaleetti dho'uun gabaafame. Aangoonni miidhaan uumame akka hin jirre simaniiru jedhame. 28/2025 aangoonni naannoo Tigraay dho'iinsa boombii halkan edaa magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Adiyaaqiitti mudachuu himan.
Dho'iinsi kanaan miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'e akka hin jirre kan gabaafame yoo ta'u taateen kun gocha shororkeessummaa itti yaadanii raawwatame jechuun aangawoonni naannichaa ibsaniiru. Itti gaafatamaa waajjira damee nageenyaa magaalaa Maqalee obbo Raadeeny Fissaa miidiyaa biyya keessaa bakka himanitti dho'iinsi kun naannoo sa'aatii 4 magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Adiyaaqiitti raawwatamuu ibsuun sagaleen dho'iinsa kanaa jiraattonni naannoo sanaa rifachiisu miidhaan namaa fi qabeenya irra ga'e akka hin jirre himan. Raadeeny taateen kun itti yaadamee kan qindaa'e ta'uu ibsuun dhaabbileen nageenya naannoo fi magaalaa namoota gocha kana raawwatan itti gaafatamummaa seeraa akka fudhataniif qorannoon adda baasan to'annoo jala oolchuuf hojjechaa akka jiran himaniiru jedhame. Kanaanis qorannoon jalqabame erga xumurameen booda uummataaf ni ibsamaa jedhan. Itti dabaluunis ergasii Maqaleetti taateewwan akkanaa biroo akka hin uumamne ibsuun jiraattonni nagaa fi tasgabbii naannoo isaanii eeguuf tattaaffii akka taasisan tasgabbaa'anii dammaqinaan akka naannoo isaanii eeggatan qaamoleen nageenya waliin akka tumsan waamicha dhiyeessaniiru jedhame. Dr. Iyyoob ispeeshaalistii jalduu kan ta'e hidhaarraa hiikanii eekamsa sadarkaa gubbaaniidhaatti deebisanii jedhame. Hospitaala sadarkaa jalqabaa jalduu irraa Dr. Iyyoob jedhame ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluun hospitaala jalduutti uummata isaa tajaajilaa jira. Isa cinattis kilinika dhuunfaa isaas dhiyoo kana banee hojjechuu eegale. Dhugaa dubbachuuf dooktarri kun dadhabee beelee dheebodde osoo hin jedhin nuffii tokko malee hawaasa naannoo sanaa tajaajilaa osoo jiruu sababa itti barbaaduun sobanii bakka kilinakeetti ergama shanee fudhattee nama ajjeeste jechuun mana hidhaa jalduutti darbatanii turuun guyyaa 5 booda mirga wabiin eeguun gadi lakkisanii turan. Haa ta'u malee qaama gubbaa irraa nuuf bilbilamee maaf gadi lakkisu nuun jedhan jechuun ammas mana hidhaatti deebisanii dararaa jiru. Yeroo ammaa kana tajaajilli baqaqsanii yaaluu hospitaala sanaa guutuutti dhaabbatee jiruu fi dhukkubsataan riiferii ta'uun karaatti du'aa jiraachuu dooktarri kun jaalala hawaasa isaa bira qabuun hawaasni waan godhu wallaalee miira itti dhaga'amu ibsachuu fi eenyu akka gaafatu dhabee keessa isaatti guggubachaa jira jedhame. Bara dooktar ispeeshaalistii waa hedduu keessa guggubatee darbee amma immoo kaadiree fi kaabineen milishaa waliin ta'uu mana hidhaatti dararaa jiru. Dooktar ispeeshaalistii tokko lubbuu meeqa du'a irraa baraara waan ta'eef hidhaarraa akka nuuf hiikamu jechuun hawaasni komii qaban himatu. Iraan qormaata qoqqobbii idil addunyaa injifattee xiyyaara waraanaa haarawaa ammayyaa Heesaaq jedhamu oomishuu beeksifte. Sadaasa 28,2025 waggootaaf qoqqobbii idil addunyaa jala kan turte Iraan xiyyaara waraanaa dadhabina waraanaa ishee isa guddaa irra aanuu dandeessisu hojjettee jiraachuu ifoomsite. Iraan xiyyaara waraanaa haaraa ammayyaa Heesaaqii jedhamu moggaafamu humna qilleensa ishee haalaan cimsuu ifoomsiteetti. Oomishni biyya keessaa kun madaallii waraana naannichaa irratti jijjiirama guddaa fida jedhamee eegama. Dandeettiiwwan Heesaaq adda ta'an keessaa saffisa sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 1,700 deemuu akka danda'u ol ka'iinsa hanga meetira 16,000 balali'uu fi dandeettii aleellaa yeroo tokkotti boombii hanga kiiloogiraama 9,000 baachuu fi gadi darbachuu gama mootoreetiin ammoo motora 7 kan irra keessaan hojjetame ta'uu fi meeshaa waraanaa qawwee milimeetira 202 haardi pooyintii 7 misaa'ila boombii fi rookeetii furguggisuuf gargaaran of keessaa qabaateedha jedhame. Gama dhiibbaa ji'oopolootikaatiin Iraanii fi Kooriyaan kaabaa qoqqobbii idil addunyaatiin yeroo dheeraaf xiyyaarota waraanaa ammayyaa irraa mulqamaniiru jedhame. Guddina jeettii haaraa kana irraa dallaa qoqqobbii cabsitee ittisa qilleensa ishee teekinooloojii mataa isheetiin cimsuuf yaalii jalqabaa taasifte. Jeettiin saffisaa kun naannoo qilleensa Iraan cimsuu bira darbee dandeettii waraanaa ta'e Iraan keessatti tarkaanfii guddaa fuula tarkaanfachiisuu akka ta'e dabalataan himame. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kana haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha hanga odeeffannoo biraa walitti dachaanutti nagaatti.